يا ربي لا في نخوتين ستي مدى مليني نمباسوس ملد الدوادا فرينك يا قدا يا ربي قدارا أتم عنه جيتون الرجال تورا دنيا آخرات أني مرقتيتو لكي أكو مواك أيوتي إجابنا توتي نيات أفريقيا ناجتين أيه جنان أتمراني وان كتير وفيشيني حتى تشبودا وان وافانا ياتي بامناشيو أدم فانا أدم فان كيسيرا شاتو ياتيتا ها وافانا ياتيتا waan faana nyaachuu baadhuyyuu ani zaree waan keessa ishee tokko waan hin ta'e. Innaa zaree ishee keessa tokko taate atoon nyaanne atoon argine maaliif gaafatamte waan hin arginetti? Maaliif hin gaafatamu reeyaan zaree waan keessa ishee tokko dhaqaa ta'e sababa waan miti waan dhalachuun kan nuti jalqabuma waan si qabadda addaamni fe waan nama moo nama miti? Nama. Ilmi namaa kun eenyurraa babal'ataniitu biyya lafa kana guutan. Addaamii fi waan irraa. Daa'ib gaaffii kamii nama gaafattareeti? Olee gaaffisi gaafadha fakkeenyaaf atamme haati kee zarii haadha keeti moo haadha kee miti sanyiidha haadha kee sanyii keeti miti? Daa'ib fakkeenya si fudhadha garuu gaddiin ishee yookiin fakkeenyaaf gaddiin tole haati kee nama dhooftee nama biroos keeteetu ati garaa keessa jirtu. Ati gaafa achii baate badii haadha kee kanatti hin gaafatamta? Gaafatamuu danda'an dhiisuu nan danda'a. Kun probabilitii sana na jibbuu danda'a. Namni zariin ishee rukutamtee duute sana bakka isheen na jibbuu danda'u. Amma si jibbuuf si dhiisuu osoo hin taane hin gaafatamtaadha akka seeraatti. Jibbamuu danda'a akka sababa haadha kootti. Sababa haadha kootti jarri fira isaanii yookaan immoo ijoolleen namni suni anaan reebee gumaa baafachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma sin jaalladhu ta'uu mala. Yookaan immoo sin jaalladhu ta'uu ni mala. Jaallachuu miti amma. Batamtaadha. Amma kan si jaallatu baay'ee jira kan si jibbu baay'ee jiraachuu ni mala si galee akka seeraatti garuu ati kan dhalanne maa tokko hin beektu. Seerri mucaa kanatu buruus keedheessi gaafachuu danda'a. Na gaafachuu hin danda'u. Kanaafuu erga seera addunyaa kanaa nama hin gaafanne waan ati hin arginetti waan ati hin hojjennetti seerri waaqayyoo mee akkam haa ta'u waan ati bukkee teessee nyaadhaan jenneenitti waan ati hin gorsinetti waan ati hin gargaarretti seerri waaqayyoo akkamittiin waan ati hin argine atu kaleessa dhalatte miskiina kana. Atoo fi keettuu lafa kana keessatti dhalattee waan nyaattuuf akaayii kee boqqolloo kee nyaatte waan argatte nyaattee guddatte jarroo quufa isaanii jannata keessatti jarri taa'a nyaadhaa dhugaadhamee rifaatii tokko malee nyaadhanaan quufa isaanii nyaatanii. Ati isheen gaddaa akaayii fi boqqolloo daabboo qixxaa nyaattee guddatte maalii gaafata sababa jaraatti maaf gaafatamna maal? Maatu kutuba? Zarii isaanii waan hin ta'eef gaa. Zarii qo'atu akkasumaan isaan gaafatu barbaade malee nama na gaafata. Jara balleessaa gaa. Tayyib erga akkas ta'e kan cubbuu irra cala kan godhe akka wantanitti yoo eewwaanidha. Eewwaan haadha manaasaa waan taateef kuttee laattee miti. Tayyib eewwaan godheeti eewwaan bichaa amma akka hin darbatamne ree. Addaamii moo harkaa fudhate. Inni immoo dhiisee utuu danda'uuti dhiisee harkaa fudhatee nyaatennis hin nyaatennis bara. Kala seexana gowwoomse miti oomishee salaas kana seexana gowwoomse miti. Inni seexana gowwoomse kana. Ati garuu nyaannes harkaa si fuune laaltees hin callisne. Ati amma waa'ee isaa wanta ni dhiisteetu zarii addaam ati ta'uu fi kee mataa kee hin beekta miti. Hin beekta miti ati sirriitti beekta miti. Erga zarii addaam taate erga zarii waaniif addaam keessaa tokko taateeti biyyi namni kamiyyuu sababii addaamiif waan dhalachuurraan kan ka'e kan dhalatee babal'ataa dhufe. Dhufeewoo isarraan kan ka'e nuti illee dhalannee baay'annee zarii isaanii taane adda nageenye akkamittiin ati sababa isaa akkamitti amanuu dhabdati sababa isaan cubbuu godhanitti asii. Macaafa qulqulluu? Jannata keessa baanetti akkamitti amanuu dhabdati? Macaafni qulqulluu badii abbaan dalagetti ilmoon hin gaafatamiini ilmis kan abbaatti hin gaafatamiini lubbuun badii dalagduuf ishee gaafatamtu jedhatin biitees qirra baasisii dubbisu fudhattu kan. Isa nan fudhadha maaliin fudhanne macaafa qulqulluudha nan fudhadha maaliin fudhanne. Hin gaafatame erga jedhe maaliif hin gaafatama harree badii isaaniitti?
Macaafni qulqulluun qaba. ati zarii addaamiif waan ergataa xayyib ishi zarii addaamiif waan ergataate atamma koy jannatan dhaalate atamma koy gocha koo yoon godhes yoon dhiifama rabbiin gaafadhes jannatan dhaalachaa hartaami. Ani saraan miti kan inni ifama gaafadhu Waaqayyoon. Isa jarri nyaatni. Xayyib ati zarii addaam ergataate ishi xayyib maa jannata keessatti namni ati zarii addaamiif waan bichaa tolchee cubbuu godhe ati maaliif jannata keessatti namni. Maal jannata keetti na ladden? Maal jedha addaamiin gaafa jalqabaa jannata keessa gaafa jannata keessa addaamiin gabbaasu maal jedhe atis laffay qote qonforiiti dachee kana nyaaddu heewwaananis immoo gaafa deessu ciniinsuun sitti hawaayatu tayyib ati maaliif erga ati allakki ani zarii addaamiif waan miti jette zarii isaanii miti hin jenne bar tayyib isi waan dhugaa jiru namaan hin falmiina sim jettani. Lakki obboleetti kiyya laal ani cubbuu isaanii fudhadhuufi sanyii isaanii miti jechuun tokko ta'an sanyii isaaniiti. Garuu cubbuu jarroo sanitti ani hin gaafatamus hin jedhan. Ani kan dhaladhe lafatti malee samaa'itti hin dhalanne. Waa'ee samaatti dhalachuu fi dubbichi kun waa'ee samaatti lafatti lafattumees. Tayyib erga cubbuu isaatiin gaafatamtu taateeti maaliif ati laffaatee dafqite nyaattare? Ani moo? Dhummaa keessatti waan hin dhaladheef ka. Atiif abbaan kun utuu atiif abbaan kun sun hin hojjedhu iyyummaa keetti hin dhaladhe waan deeman hojjedhaara. Imaleen kolfe dhugaa. Siigalee bakka kolfite dhugaa. Dasna jedhannaa namni kolfu. Isti kolfa ammas. Malee utuu iyyummaa keessatti hin dhalanne ta'e maal koko walirra nagadeen taa'ee nyaadhametti abbaa kophaa rakkootu yeroo sana seeraa hin hojjenne. Tayyib atis akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos jara addaamiif waaniif kuduraalee fuduraalee keessatti uumee kana nyaadhaa kana dhiisaa arga jedhee achi keetti maaliif sin humne ree ati siin. Ana ammoo achi keetti wanti na fedha rabbiin turre kaa rabbiin lafuma irratti uumamta waan naan jedheef. Kanaanu beeki kaate akkati cubbuu isaanii qooddatte asumaan seef godhi sammuutti. Hin qooddanne cubbuu isaanii akkamittiin qooddanne meenatti agarsiisa karaatti. Asiin qooddatte. Dafqa fuula keenyaa dhusiin jedhe gooftaan koo lafarra si uume gaa. Naan hin jenne meenatti ragaa fidi. Waa'ee ragaa miti gaa atamma ofiin iyyuu wangeelan beeka wangeela sin barsiifna isintu daandii irraa dabe isintu maal ta'e wangeelan beeka namatti namaan hin jedhina. Iski ofiin iyyuu ani zaree addaan miti ani maal miti ani jannata keetti nu miinamu hin jettu addeegani. An jedheera an akka zaree addaam hin jenne miti hin jenne zaree addaamiyan. Garuu jannata keetti hin dhalanne lafarratti dhaladhe yoo lafarratti dhaladhe immoo yoo lafarratti dhaladhe ani lafuma irratti dhaladhesi rakkina keetti dhaladhesi kanaafan hojjedhee nyaataa jira. Addaam garuu jannata keessatti dhalate rakkina miti badhina keessatti dhalate quufa isaa achi keessatti hin nyaatiin jennaan tibiitiidhaan didee dhaqee nyaate gowwamus quufa isaa dhaqee sababa kanaatti sababa naa kennee naanan didee natti hime maal naa kenne mee lafa duwwaattan dhaladhe. Sababa addaamiif waan ati zarisa waan taateef irraa qooddatte taati. Maalan qooddadhe? Cubbuu addaamiif waan. Hin qabu ani cubbuu addaamiif waan na bira hin jiru. Akka macaafa namni cubbuu hin qabu naannuma cubbuu hin qabu of sossobaadha macaafni gurgurdu. Cubbuu hin qabu hin jenneen cubbuu addaamiif waan hin qabu hin jedhe malee. Cubbuu ish xayyib maal affaate nyaattare. Maaliif ati cubbuu ani qabu naan baatta ture ati soo sanyii addaamirraa dhufna naafse. Cubbuun fakkeenyaaf atis kan koo baattachuu qabda. Kan abbaa kees baattachuu qabda. Abbaan kees kan kee baattachuu qaba. Maaliif jennaan addaamirraa dhufe waan ta'eef hunduu cubbuu walii baattataa jechuudha. Egaa cubbuu namni dhabe hin jiru. Yoo waaqayyoon kadhatanii araara gaafatan malee. Kan dalagdeettatti hin gaafatamta? Kan cubbuu siifan dalagdutti hin gaafatamtaati? Cubbuu maalii kan eenyu? Siifan kan dalagdutti isheen sun si bira jirtu sun. Isheen kam? Si bira taa'artu kun. Ishiin kan shitti gaafatamte hammataa kootti gaafatanii kanas jechaa jiru kan waa'ee har'aas jechaa hin jiru. Sababa addaamiif waan ija waaqayyoo hin nyaatiin jedhee dhaggeeffadhu. Ati gaaffiidhaan nama jajjarsitee ijoollee keenya kanarraa kaachisaa jirtu sin. Dhaggeeffadhu sinitti hima. Sababa addaamiif waan firii Kiristoos Yesuus hin nyaatinaa jedhee deemi sababa kanaatti jarri immoo nyaatanii jannata keessaa gad darbatamanii jedha macaafa qulqulluu keessa. Ani jenne baga darbatamani badii isaaniitti. Anaaf si garuu jannata kee an darbatamne. Jannata kee jirtaa Ariyaam? Ati jannata kee turte hin jedhee qoy.
Laan jannata kee ture ati jannata kee jirtaare amma koy. Laani lafan jira lafumatti na ladhe waan ta'eef ati garuu jannata keessan ture achiin darbatame jechaarta. Lakki ani jannata keessan gad darbatame sin jenne dubbisni gongora asitti gongora kee. Atis gongora kee qabadhu. Asittis gongora kee qabadhu. Badii isaaniitiin jannata gongora manaan kee. badii isaaniitiin jannata kee abeenaan hin jenne. Ta'us ka'ee har'a kun lapha'ee dhama'ee qotee qonforeela kun shakalaatee godhe namaa keessa gugguufee hojjechuun kun sababa isaanii. Sababa isaaniitti jannata kee abee jette yoom jannata keessa turte? Dhaggeeffadhu osoo isaan jechaadha osoo isaan jannata sana keessaa gad darbatamuu baatanii achi keessaa ba'uu baatanii dafqa fuula keessanii nyaadhaa utuu isaan jechuudha baate anis akkuma isaaniin kun har'aan tana isaan wajjiniin firii mukaa fi wanti ni nyaadha malee utuu isaan immoo achi gadi dafqa fuula keessanii nyaatiin asuma taa'e utuu jedhe isaan wajjiniin jiraadha yoon jarreen waan isaan kadhataniif kun nuti dhalannee darabeen keenya ga'ee har'as kun hojjennee qonfurree nyaachaara firdii isaanitti laatame isaan dabarsanii immoo firdii isaanitti laatame seerota qaxxalee numaan itti fufee nutis kun hojjennee dhamaana nyaachaa jira. Bakka mi'a dhiisu mees faanaan falmii shamma cubbuu isaanii atarra qabdamoo hin qabdu moo Yesuus sirraa dhikeera. Haa? Amma cubbuu jarra hojjetan sana har'a qabdamoo hin qabdu moo Yesuus siif du'eera cubbuu sanaaf. Kiristoos Yesuus sababa cubbuu sanaa immoo gara biyya lafaa dhufee cubbuu keenya nu qulqullinatti qulqulleessu jecha gara biyya lafaa dhufee nuuf jecha du'ee fannifamee du'ee du'aa ka'ee gara mirga abbaatti ol ba'e. Ayiwaa kanaaf cubbuu jarra hojjetan sana qabda turte amma garuu cubbuu sana hin qabdu miti. Fannifamu gooftaa Yesuus Kiristoos natti qulqullaa'eera ammas immoo yoo ani garuu cubbuu hin qabu hin jedhu. Ati hin qabdu hin jennu kana cubbuuma sana jechuudha tole. Dubartiin yeroo deessu hojjechaa dubartiin miixattee akka deessu cubbuu waan dalagdeef miti heewwaan. Akkas miti waa isheen dalagdeef miixattee akka deessu yoo abaari miti. Aadaa adda cubbuu keessaniif Yesuus du'eera ta'e maaliif miixattee dhaltiree dubartiin har'a? Seera gooftaa Yesuus Kiristoos baase kan. Erga Yesuus Kiristoos nuuf du'eera ta'eeti ati dhaqiti dafqi yaadhu jedheeni Waaqayyo erga Addaamiin erge cubbuu Addaam nurraa dhiqee argate Yesuus Kiristoos. Naafsi maaliif har'a dadhabnee nyaannaree maaliif biyya Arabaatti saddannee kushinaa Arabaa keessatti eenyaree naafsi. Sana jechuun isaa immoo akkuma gaafa inni kunii fi inni jettu wanta isa waliin laallatu yaa obboleessa koo inni har'a nyaata inni har'a dhamaanee hojjennee dafqinee nyaata har'a kun ishee lafarraati garuu gaafa duunu foon keenya dachatti haadha. Darisa samaayii keessaa nyaadhaa jedhamanii lafa kan jedhame samaayii keessatti moo lafa keetti? Addaamiif heewwaan. Maal jechuudha gaafii maaliiti kun? Jechuun dhaqeetti dadhabe hojjedhu dafqi nyaadhu kan jedhe lafa keessatti moo samii keessatti jannata keetti. Akkam. Addaam yeroo ari'amu yookiin heewwaan dhaqaatii lafa keessatti qotaa dadhabaa nyaadhaa jedhamani moo jannata keessa dhaqaa qotaa nyaadhaa jedhamani. Lakki lafarra malee. Tole lafarra ergatee atis lafarratti dhalattee badii isaanii qabattee jirtaas. Badii isaanii fudhattee waan lafarratti dhalatteef Yesuus Kiristoos immoo badii Addaamiif waan hojjetaniif ani ijoollee koo warra badii Addaamiif dhalataniif an akka jarrirraa qulqullaa'aniif an dhufee jedhe Waaqayyo siif jecha du'e. Miti? Ijararraa qulqullooftee taate jechuudha. Har'a badii hin qabdu. Erga badii hin qabamne abaarsi Waaqayyo sin abaare sun maaliif dhaabbatuu dide sinirraa? Waaqayyoon abaare Yesuus Kiristoos badiidhaaf sin du'e maaliif isa abaaramtan isirraa tun kaasin deemeedhaan gaaffiin koo. Gaaffiin kee kun inni dhiyaatame akka ganaa galutti gabaabsi kanatti. Gaaffiin kee kun itti dhiyaatame gabaabsi akka naa galutti yaanii shoorti godhinatti. Shoorti kat godha amma waggeeffadhu sirriitti. Waan nyaatanitti dubartiin akka deessu taate. Immoo akka hojjetee nyaatu ta'e. Yesuus immoo badii sana isinii dhiisuudhaaf dhufe. Erga badii sana isinii dhiisuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos badii keessan erga du'e maaliif akka miixattanii dhaltan akka hin taane maaliif sinirraa kaasuu didee utuu sinirraa hin kaasiin maaliif dhiisee ol ba'eedhaan erga badii keessanii du'e. Kun immoo dhaggeeffadhu gaa asittis ittiin hima asittis immoo akkanaan caqacaqnee mataa miila koonaan hin jenne. Ishi gurraa koo hin jedhin malee miilli koo rakkoon qabu baay'ee. Yaani nama jarjarsitu gaafa tokko nama gaafatan deddeebi'anii jarjarsiina. Akkas jechuun isaa yaani lubbuu keenyatti cubbuu keenya fure malee foon keenya dadhabee hojjetee yoo nyaate rakkoon qabu. Erga dadhabee. Innaa
lubbuun keenya immoo namni kiristoositti amanu mamuluun karaa kiristoosiin namni qabatee seera kiristoos jedhe qabatee namni adeemu immoo foonsaa dadhabee akkam yoo nyaate iyyuu lubbuunsaa gaafa du'e garuu jannata akka dhaale. Ayiwaa tole amma waaqayyo kan daamiin abaara akka inni lubbuunsaa qaamni isaa dadhabee hojjetu miti lafarratti akka dafku miti aadaa ergaattis akkuma isaa dafkaa jirta taate isa jannataa dhiisa lubbuun kee haara galfatu kana booddeedha inni jannatatti garuu addunyaa kana irratti dhaqiti dafqee hojjedhu dadhabee nyaadhu erga jedheeni ati soqee isaa dadhabaa jirta har'a Iyesuus cubbame sirraa kaasiree silaa cubbuun sun dhaabbachuun qabu iyyuudhaan gaaffiin kun. Inni foon keenya dhimma qabata osoo hin taane lubbuu keenyaaf dhimmeetu. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan biyya lafaa kan dhufe akkuma foon keenya dadhabee akka cannaqamu osoo hin taane waaqa irrattis akka hin cannaqamne lubbuu keenyaaf immoo furmaata gochuudhaaf malee isin ishii lafarraa kana ishii har'a rafnee kaanee nyaannu kana osoo hin taane cubbuun keenya onshee lubbuu keenya akka hin balleessine. Amma ishee jetteeti tuffattu kana garuu waaqayyo immoo guddaa godhee qidafkiti nyaadhu jedhe maal jetta kana? Ishee jettee tuffatteeti daftanii dadhabuu kana ishee har'a nyaanni. Ani ishee jechuun kun akkasii galtutti maara kaanii waan salphisisitti maan jiru nama hin jarjarsin sirraata nama gaafadha. Sirraatan si gaafataa robbiletti sirraanni kana waliin maaltu jira tuunnaa nama jarjarsu immoo argite maal ture amma bar sirraatan suutu si gaafataara. Kun immoo barsiisan jedhamu kaa yaanni kun. Ergaa jechaa jira bana akkuma ati deemtu tasii deemaa jira. Ilaali erga cubbuun kun cubbuu xiqqoo rakkateeti maaliif waaqayyoo addaamin waan achi darbachuu barbaachisa akka ati ilaaltutti cubbuun kun maa tokko faayidaan qabu taate jannata keessatti faayidaan kan maaliif jara darbachuu barbaachisa jannata keessaati. Sababa isaan cubbuu godhan itti ba'a. Maachitti qaxxa'uu hin danda'u. Maaliif waan inni jedhe danqa abboommii inni dide abboommii inni godhinaa jedhe waan godheef ka seexana dhaqee gowwomsa egaa kana didaniiti waan jarri adabbiin isaanii maal ture inni akka dhamee nyaatu miti dadhabee qotee ishee deessu miti adabbii isaaniiti kun adabbiin itti dhufee darbeera miti waan sanyii keessan ta'aniif Iyesuus Kiristoos immoo isiniif du'ee argateeti adabbiin sun maas irraa dhaabbachuu dideedhaan gabaabatti. Lubbuu keenyarraa nurraa dhaabbateera. Gaafa duunni nuti mirga abbaadhaan. Ishee asirraa ilaaleen gaa. Ragaa fidiga. Kan akkas jedhu. Ishee asirraa ilaaleen ati lubbuu. Maal ragaasee daganaa wangeelas cabsiisa wangeelli isin ana kan agarramtanii wangeelli kun fiiziksii seetanii moo baayoloojii seetanii hiikaa jammar macaafa qulqulluu jedhu sana dura duuba isaa hiikaa kaati keessa isaatti deebi'a. Zim jettanii asirraa ragaa fida. Macaafa qulqulluu zim jedhanii bananii si dubbisiisu. Karaa kamii qabamee dubni isaa ishinitti? Jechuma macaafa qulqulluu sana beektaa? Anoon beekumaa jechuudha macaafa qulqulluu jechuudha. Erga hin beekne immoo maal hojii dubbistare keessa? Maal jechuudha macaafa qulqulluu kana barsiise? Maal jechuudha macaafa qulqulluu jechuun naa eekime? Maalasii karee beektaa miti kanatti dubbistee jirra ijoollee qoraati. Macaafa qulqulluun beeku macaafa qulqulluu. Zim jettee immoo kan hin beekne zim jettee immoo kan hin beekne immoo hin qabatiin ka. Akkuma nuti quraana keessaan achumatti yoo ijaan agarre bukkee dabarree akkuma nuti mandiilaan kaasnee iddoo qofna agarsiisu isinis immoo hin qabatina bittanii dubbisiina. Nigist giiftii kenna maqaa kee giifteedha kanaaf as waama. Mee isheen barsiise kala jechuun macaafa qulqulluu jechuun maal jechuudha? Dura beektaa miti kanatti ijoollee gabbaatee barsiisaa jirtu. Dogongora waan naan jetteef dura bari waan naan jetteef sirraan bara dogongora barsiisaa tureef. Kana akkasitti miti kaasum jedhaniinuma kan nuti nama osoo hin taane isin sirraataan hundumtu barsiifama malee gaaffii keessa wal godhanii gaaffii keessa warri komentii ija babaastanii nama narrabsiina. Komentii dhiisaati warra komentii. Sirraa cufu komentii kun sirraan cufa. Tokkichaa bokkoo kanatti dubbadhu. Abshir. Sirraan cufaa. Waan ati jette hunda siin godha abshir. Yoo nama bulookeette siin bulooka garuu ati macaafa qulqulluu jechuun maal jechuudha? Irruma sana barsiisu keessa on seenaa amma utuun beekin keessa seenee rakkachuurra aluma isaa macaafa qulqulluu jechuun maal? Karratee warreeffameeru macaafa qulqulluu jedha. Ayyoo. Maal jechuudha mee? Hin beektu erga taate silamaa jalqabditi maasila ijoollee dogongorsiista sirraa. Hin beektu waan naan jetteef na barsiisii jedhee baran. Macaafa qulqulluu jechuun maali? Hin beeku itti miti reesumatu hin beeku jedhee bara sirratti. Na barsiisi kamaaloon beekna mi barsiistu? Dura beekattee maa ijoollee dogongorsiisaa turte nu gaaffii sirraa qabamu? Nan dogongoreesh na barsiisi hin beektu waan naan jetteef dogongoree natti.
Naacho macaafa. Zim jedhanii bananii kitaaba ilmi namaa tokko itti waaqeffatu ittiin bulu qabattee ijoollee dogongorsiisuun seeradha. Hin beektu. Seera miti ati isheen immoo seeraan isheen beektu natti naacho macaafa qulqulluu jechuudha. Nan balleesseera miti ishee balleessaa akka fudhadhee dogongora ishee nan balleesse ati immoo natti misti macaafa qulqulluu jechuun maali? San booddee kan sammuu deemte keessaa natti himtu rakkoon jiru kaalaa qofa natti himi. Dubbisii achi dura dubbisiiti sinisiraataan erga bartee booda wantire malee har'aan booda kaastee jechuun gaafiin taa'e nama hin gaafatiin. Macaafa qulqulluu irruma isaa qofa natti mirraaf. Macaafa qulqulluu jechuun macaafa qulqulluu jechuun itti maageeffadhu gaa. Macaafa qulqulluu jechuun soba kan hin qabne dhugaarratti kan hundaa'e. Kan abbaan barbaade suuree asiin batabbatee achiin batabbatee yoo har'a kun akkasii sun akkasii kun akkasii jedhee yoo dubbisee itti hiikkatu osoo hin taane macaafni qulqulluu zim jedhamee mana namaa gala osoo hin taane macaafni qulqulluu zim jedhamee keessa dubbifamee akkuma nama qonna qotu keessa ba'ama osoo hin taane irratti kadhatamee irratti wanti naadhameetu boodarra namaaf gala malee zim jedhanii marra ba'anii akkuma kitaabuma wayii akkuma maatimaatiksii fi jireenya ishee lafarraa ittiin jijjiirachuuf ittiin bata wayii barsiifama namatti hin fakkaate. Macaafa qulqulluu jechuun dhara kan soba tokko kan of keessaa hin qabne dhugaarratti kan hundaa'e jechuudha macaafni qulqulluu. Abbaan argis immoo kan qaqqabatee ittiin kun wallaaltaniitu isiniin barsiisa jedhee itti bobba'u miti osoo hin taane macaafni qulqulluu dhugaarratti kan hundaa'e jechaadha. Tole yoo macaafni tokko fakkeenyaaf keessaa soba qabaate macaafa qulqulluun jedhamuutire. Maaliif soba qabaa soba hin qabu macaafni qulqulluu keenya soba hin qabu. Qaban jenne kee amma yoo qabaate macaafumti kamoo qabaate macaafni sun macaafa qulqulluun jedhamu miti. Hin jedhamu waan jedhamu maaliif jedhama? Yoo amma macaafa keessatti soba argine yoo. Maaliif soba iddoo kamii soba agarte obboleessa koo? Of biraa qabda macaafa qulqulluu. Hin qabu jedhee rakkoon qabu tamta naa dubbisi. Si baasaa altu kun hawursi Maarqos boqonnaa 2:23 fakkaata. Dongoruu Maarqos 2:23. Eshi 2:26 gaafadhume. Ani hin qabu dubbisati. Ani mana boqonnaa kootti hin gateefi macaafa qulqulluu. Abshir Maarqos 2:26 maal jedha? Innoo bara Abiyaatar 23 irraa kaasee dubbisa ishee akkasii galutti. Guyyoota sanbataa tokko immoo Yesuus maasii qamadii keessaa hin darba ture. Barattoonni isaas otoo adeemanii isheetii cirachuu jalqabani. Faarisoonni yommus argitaa? Onni kee? Asheetii moo isheetii? Maali isheetii? Isheetii jedhama caafni. Asheetii yookaan dheedhii. Asheetii ishee akkasuma sanuma isheetii. Faarisoonni yommus argitaa? Barattoonni kee guyyaa sanbataatti gochuun seeraan kan dhawwame maaliif godhuu jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee Daawit namoota isaa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beela'e waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere jedhe. Innoo bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalcha Waaqayyoof dhiyaates luboota irraa kan hafe warri kaan nyaachuun seeraan dhawwamee kan ture nyaatee namoota warra isa wajjin turaniifis kenne isaaniin jedhe. Kanaafuu gaafiin koo lakkoofsa 26 maal jedha? Innoo bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti mana Waaqayyoo galee buddeena nyaatee jedhe eenyutu? Daawit. Mee Yesuus Kiristoos kan kun nutti mee dhugaadha yoo ta'e iddoo kamitti mee Daawit bara luba Abiyaatar kan inni seenee buddeena nyaatee macaafa qulqulluu keessaa natti hime? Bara Abiyaatar. Bara isaan sitti himamoo akkam? Bara luboota lakki waggaasaa osoo hin taane bara lubaa maqaan isaatii Abiyaatar jedhamu Daawit buddeena nyaatee jedhe. Bakka kamittistii Abiyaatar kan jedhamu luba kan ture yeroo Daawit nyaate sanatti dhuguma hin jiraa kun macaafa keessa Yesuus Kiristoos macaafa keessatti hin argine jedhe. Macaafa keessatti kan jiru bara Abiyaatar hin agarre. Mee ati yoo macaafni qulqulluu sirriidha jettee natti agarsiisi. Maal jetti mee dubbisin tiriisa? Macaafichi dhaqee ilaalaa bara.
إيش لال أما لالته guys إيه سي قادرة macaafa maali jette? dubbisuu barbaadde bakka isaa bakka namaa dubbisee barbaadde maa bakka dubbisuu barbaadde yoo ta'e natti himi. Mootii dubartii moo dubartii mootii jedhama? Isuma ammatti dubbisuu barbaade natti himi. Yeroo dubbise madaqi dubbisi. Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 kaasii amma 26tti dubbisi. Maarqos boqonnaa 20. Boqonnaa 2 cuftee itti maayikii banadhu. Silkii irra jira amma yoo ta'u taane. Silkii irra waan jiruuf laaluu hin danda'u qaba. Nana simtinee asii cufama maakiin. Tolesh anmoo ilaalsiin dubbisa akka jedhe Luqaas Wangeelii irratti Daawit bara luba Abiyaatar nyaatee jedhe. Tole macaafni garuu bara luba Abiyaatar miti kan jedhu. Kijibadha kan Yesuus dubbate yookiin Yesuustu kijibe yookaan immoo Maarqostu kijibe ragaa waliin sitti agarsiisa immoo. Tole Daawit bara kam akka nyaate macaafa irraa sitti agarsiisa. Sila bara Abiyaatar jedhe miti. Ilaali Saamu'eelii tokkoffaa irratti maal jedha bara Daawit nyaate ana sitti agarsiisa. Yesuus bara mootii eenyu luba Abiyaatar jedhamuutii jedhe. Amma deemnee kunoo ilaali. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaasnee dubbisne akkanas jedha. Daawit gara mandara Noob gara Ahimeelik lubicha hin dhaqee jedha. Bara luba eenyu dhaqe? Ahimeelik. Abiyaatar miti sirriitti naaf badhu gadi bu'ee dubbisa amma lakkoofsa 6. Ahimeelik. Lubni kun Ahimeelik jedhama. Tole. Dhaqee lubichis hollachaa gaditti ba'ee namni tokko illee si duuka hin jiru ati maaliif kophaa adeemtaa jedheen. Daawit deebisee Ahimeelik lubichaan mootichi waa'ee dhimma ani itti si ergeef waanan si abboome kana nama tokkotti illee hin himin jedhee na abboomeera. Namoota kootii wajjin immoo iddoo itti wal arginu isaanitti himeera. Haa ta'u iyyuu malee amma ati of biraa maal qabdaa? Buddeena 5 yookiis waanuma argame anaaf kenni jedhe. Daawitodhaan eenyuun jedhe? Luba Ahimeelikiin jechaa jira. Ahimeelik sanaan jechaa jira. Naa kenni buddeena 5 jedheen. Lubichi deebisee eenyu Ahimeelik sun jechuudha. Daawitiin buddeena isaa addaan baafame malee buddeena abbaa halle nyaatu of biraa hin qabu jedheen. Buddeena addaan baafame malee abbaan halle kan nyaatu of biraa hin qabu jedheen. Isaaf immoo namoonni kee dubartoota bira ga'u irraa of eeganiiruure jedhee hin gaafate. Daawit immoo deebisee akkuma yeroo kaan godhamu iyyuu ergan ba'ee jalqabee dubartoonni dhugumaan nu irraa eegamaniiru. Yeroo waanuma halleef ergamanii ba'an iyyuu namoonni koo dhagna isaanii qulqullaa'ummaatti hin eeggatu ergate. Har'a immoo hammam isa durii irra caala qullaa'ummaatti haa eeggatarree jedhee buddeena ilaalcha isaa fuula Waaqayyoo duraa fuudhamee sana malee buddeenni kan biraa waan hin jirreef buddeenni ho'aan gaafasuma akka iddoo buufamuuf lubichi isuma addaan baafame sana fuudhee hin kenneefedha Daawitiif. Lubichi kenneef eenyu asitti? Lubichi Daawitiif kenne Ahimeelik jedhama kunoo boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti. Lubichi kun kunoo Ahimeelik jedhama. Ifama. Ila kunoo Ahimeelik jedhama asitti argaartootaati. Ahimeelik. Garuu Yesuus Kiristoos lubicha kana maqaa isaa eenyu jedhe? Abiyaatar jedhe. Dalbaasis agarsiisa. Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti. Amaara Oromiffaa sii baasa. 26. Kunoo maal jedhe? Innoo bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti jedhe ilaali. Abiyaatar hin turre. Abiyaatar ilma Ahimeelik malee Ahimeelik miti. Kanaafuu Yesuus Abiyaatar jedhe
achitti garuu Ahimeelik jedha. Kanaafuu macaafa qulqulluudha jedhamuudhaaf sobni keessa jiraachuu qabu jette asitti olaallu immoo kan Daawit haqee irraa fudhatee nyaate Ahimeelik malee Abiyaatarii. Kijibnis dhabamsiifamte jedha. Kanaafuu erga deemte nagaan bulii sirriitti qo'adhu kootu macaafa qulqulluu jechuun duratti keessa isaa qulqulleessuu badhu kootu siin jedha. Hayyee siifanii fi feenetoo jiraattan gaaffii yoo qabaattan itti fufaa. Welcome Stazaro. Naftee jirti fakkaata ribaan haadha maqsaame. Maal jette? Feenet raftee jirti ribaa dammaqsaame. Ishi feenet ribaa ka'e. Ergatteetti koy garli kuwiini deebiteetti miliqne. Irraa darbate fakkaata. Garli kuwiin. Maaliif hin miliqan shibee kan na baase? Abbee gaayyoo. Ayyaa miliqte hin jenne. Tole. Maal jettere? እናቱ ሲንድብሳርተን ይከተ ጭራሽ አሞራ ጋርታ ሰገሌነ ደደጋ በይደብ ያመስ ወጥረፋጅ ከናፈሩ ቁልቁሉን ካሳመች ኡስታዝ እንቆሲ ናጋ ኦሶ ዱበኖ ኦሱማ ዱበኖ አፈሩ ቁልቁሉ ምናምን አባዶ ከራት ዋያ አፈሩ ቁልቁሉ ከሰ እንሴኒና ishira kon jiru me bayti debi yoo waamtan akkasitha kaa'u yoo waamtan waama kaasaa jedha malee afuura qulqulluun kaasaa maaltu kan isin geesse? Iddoon kun gurmasitti dhagaamti miti? Natti deddeebi'aa jira bara. Tawaadoon naaf dubbisuuf tawaadoon si gashee si gargaarti meeri tawaadoo kan jettu wayi. Tawaadoo meeri hin erganne ka tawaadoo kootu silaa dubbisii mee iddoo qabaatte. Tawaadoon si gashee tokko tokko barreessi qoy. Baayitii si godhaaf shir nama si gargaaru argatteetta. Maqaa Yesuusin inshaallah. Tawaadoo seendaa moo ganaadha? Ayisii wantu bakka qabate? Ustaada ni nambo agashani. Bu'ii deebii ergadhu bakka asitti tawaadittiin gashaa nan gargaarette. Hayyee. Tawaadoo. Ergaan tura mas tokko barreessime yookaan dubbistuuf taate iddoo isaa. Waa afuura qulqulluu sabaa ta'ee fi ciifii sabaa ta'e arte ameen. Jalaan qoosinaa nama miira keessan galchinaa dhiisaa. Komantii isin irratti cal jedha. Maaliif namaan rasu guddatu isin? Cal jedhati. Abshir. Ayyee kootu seenme tawaahadoo. Yaa tawaahadoo. Maaliif gashitoona waan gaafii na gaafatan na gaafadhaati? Are ishaan koo si gargaarte deeni tole. Maal gargaarsa maal qabata? Kuni isin gaafii ammatutu na dubbutooti na dubbisaartuu qixxeetti cille jedheetu man eeguu achumarraan bade. Ishaadha kiyya akkas taanaan giiftii koo dhiifamanuu godhi kaa tole. Iyyee. Sila wanti nuun dubbisne Daawit kakuu moofaa keessatti Saamu'eelii tokkoffaa keessatti kan ergine bara luba Ahimeeliki kan inni biddeena sana nyaate. Biddeena sana kan fudhate eenyu Daawit. Akkasumite? Amma immoo Yesuus Kiristoos immoo bara luba Abiyaatarii jedhee akkamitti fudhanna ree kana Yesuus Kiristoos kan isaa fidee akkasumaan jedhee. Gaafiin keessan amma maali gaammas keessatti amma bara dubbifamaa geetti maa inni gaafii kan sin ta'e yookaan kan soba sin ta'e kun? Yesuus Kiristoos akka jedhe Daawiti bara luba Abiyaatar yookiin bara Abiyaatar luba turetti Daawit biddeena namoota isaa faana nyaatee jedhee nu barsiise Yesuus Kiristoos. Kun immoo macaafa keessatti barreeffameera hin dubbifneeree jedhe kun ilaali. Waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneeree jedhe macaafa keessatti. Yesuus Kiristoos hin dubbifneeree jennaan rifannee dhaqee dubbisuu jammarree nuun akkamitti Yesuus Kiristoos hin dubbifneeree nuun jedha. Waan kana immoo dubbisnee baruu qabna jennee yeroo dhaqnee dubbifnu. Bara luba Abiyaatar osoo hin taane bara luba Ahimeelikidha. Yesuus Kiristoos kan inni nyaate. Kanaafuu harkanii Daawit nyaate dhiifama. Kanaafuu Daawit bara Ahimeelik nyaate jedha macaafa durii keessa kan dubbifne ooyyuu Yesuus Kiristoos eessaa fideetti kan bara luba Abiyaatar jedhee. Abiyaatar fi Ahimeelik tokko miti Yesuustu sirrii dubbate moo? Yookaan immoo Maarqostu dogongore moo? Yesuustu dogongore moo? Warra macaafa
Saamu'eel tokkoffaa barreessetu dogongoree macaafa keessa kijibni hin jiru jettee waan taateef macaafa qulqulluu jechuudhaaf hundi isaa sirrii ta'uu qaba kijibni keessa jiraachuun qabu jettee. Egaa kijibni keessa hin jiru. Amma kamtu gaafis ta'e amma kana gaafis ta'e natti himtu hatammaati gaafiste. Naasa wanti mudiste. Sitti meera bara ammallee siin galle. Kana caalaa akkamitti si gaafadha jiru. Naan galle kan gaaffii kas ta'e amma naan galle amanaaf. Yesuus Kiristoos bara luba eenyuuti kan nyaatee Daawit kun barri eenyu jedha kun Abiyaatar jedhama miti. Abiyaatar yaa hangafa lubootaa. Hangafa lubootaa Abiyaatar bara sana Daawit maal nyaate biddeena nyaatee namoota isaa waliin. Daayye. Kun dhugaadha jettee amantaa dhuguma. Eeywa. Eessa jira mee macaafa keessa jira hin dubbifneedha Yesuus Kiristoos kun iddoo kanatti dhaqxanii hin dubbifneera jedha bakka kamitti akkas jedha. Bakka kamitti Abiyaatar nyaate kan jedhu. Anu macaafa keessatti amma kunoo kan hin argadhe bara luba Abiyaatari jedha Ahmeelik jedha malee kunoo iddoo kanatti Saamu'eelii tokkoffaa macaafa Saamu'eelis tokkoffaa isa duraa jechuudha boqonnaa lama lakkoofsa tokkorraa kaasnee dubbisne. Daawit gara mandarnoo gara Ahmeelik lubichaa deeme. Ahmeelik malee lubichi Abiyaatar miti. Kanaafuu Yesuus Kiristoostu kijibe moo Maarqoostu kijibe moo Saamu'eelii tokkoffaa kanatu kijibe kamtu sirriidha. Erga macaafa qulqulluun kijibu jetteeti kamtu kijibadha miinatti misiin jedhe lama keessaa tokko. Waan akka gaaffiin kee waan hangalala. Ijoollee kiristaanaa meeseensi nama tokko. Isti ijoollee kiristaanaa keessatti tawaahidoo isaa ta'an ijoollee pirotestaantii isaa ta'an tokko. Gaaffiin kee taasa waan akka nama hangalu. Ati amma as gabaabaatti ati macaafni qulqulluu soba qabaa jechaa jirta. Isaa walidhaa. Aannoon immoo jaallattuu jibbatu macaafni qulqulluu soba miti. Kunuunsi agarsiisaan jira ragaa olii kan akkam gootare. Naan ta'e meerree ani waan gaaffiinsaa kun dubbifamadha. Yaani barsiifama Maatiyoos miti kun. Lakki. Maatiidha. Maarqos okay. Malee agaaf kan sitte ammas keessatti wangeelli soba kan jedhu kan immoo as keessatti gaafis ta'e ani nagarree kaatayyo. Akkamitti argita kaanoo sitti naannoo si galuu dha akkamitti argita re? Ofiin akkamitti argita sitti mee'oonaa galaan jiru jettee. Qalbii. Ishi gaaffii achuma keessatti gaaffiidhuma ta'e gaaffiin kan ta'e achuma keessa gaaffii kos ta'e hin malee. Fakkeenyaaf si gaafadhe bakka adeesi. Fakkeenyaaf garli kuyiniin bara sabaa beeloftee boqqolloo dheedhii nyaatte jedheen yeroo ani dubbadhu kana isin seenaa Taaddasaan barreesse keessatti hin dubbifne isiniin jedheen hime namatti. Okey namatti ni maara. Garli kuyiniin bara sabaatti beeloftee dalbara kam bara sabaatti beeloftee boqqolloo dheedhii nyaatte jedheen namatti maa jira kana macaafa keessaan dubbisneeree macaafa Taaddasaan barreesse keessaan jedheen. Jarri sun immoo macaafa Taaddasaa keessatti maal jedhanii dhaqan yeroo macaafa Taaddasaa boqonnaa 21 lakkoofsa tokko dubbisanii garli kuyiniin bara milineemii beeloftee boqqolloo nyaattee jedha. Amma macaafa Taaddasaan saafe sanatu sirriidha moo isa Farhaan jedhe sanatu sirriidha. An Farhaan bara sabaattiin jedhe. Macaafni Taaddasaa immoo bara milineemii 2000 beeloftee boqqolloo dheedhii nyaattee jedhe. Kamtu sirriidha? Meerra deebii. Ammayyuu haata kanaan galena. Ati gaaffiin taane gaaffiidhattee nan gaafatiin. Macaafa keessa gaaffii sobaa hin jiru. Okay. Asan nuti qoy anuu gaaffii si gaafadha. Ati gana gaaffiidhatte na gaafatta. Anuu gaaffii si gaafadha. Siin galle moo gaaffii isaa qallaalisitti ta'e? Naan galle dhugaa waaqayyoo naan galle na gaaffiin. Siin galle yoomuu siin galu wallaahi warra jalaa kun hundi galii matakkatti sii gala. Siifan si galeera qoy siifan himuutti irraa qabatu siifan si galeera ta'e meestiin yaalame ati kiristaana keessa ishee tokko natti fakkaatta. Siifan wayimmoo feeneet gaafadhaame baasadhaa isin dubbadhaame. Lamaan keessan keessaa tokko isiniin galle isiniif. Ijoon bandani. Ijoolleen cannaqamaneessaa. Mana koo beergoo godhatte moo khayr inshallah. Ayyee nama biraa si gashame kiristaan. Anyu si gasha kiristaanisti kan gareef wayi. Injirtu kiristaanii erganne nyu si gasha.
Dhugaa rabbi kan kun siin galle ganda ganaa macaafa qulqulluu seeraan dubbisuu qabda bakkaati. Waa gochuun danda'u ishee. Waa gochuun dandeessu waa gochuun danda'uunis waa gochuun garuu macaafni qulqulluu sobadhaa hin jedhin. Anuu gaaffii si gaafadha qoyaanuu erga gaaffii humta nu gaaffii si gaafadhu. Rakkoon hin jiru hawwineet ishee mataa shurubbaa kanaa galtume maashaallah. Ijarraaftu sirriitti ilaalinaa jonnaa isheen ulseentu. Gooftaa Yesuus Kiristoos na oolcheeti. Si oolcha. Amma nyaatta kottu. Miskiinni si malee namitti giftii ko. Anuu nyaatta kotta sin nyaattu. Sin qabdan wallaahi deesi. Ishee mee mucattiin kun isti hawwineetiin galee erga kun galee nutti hamtume. Hawwineet. Fayyaa keetti. Warra shurubba. Ay komentii warra musliimota. Komentiin dubbisinaatti garli kanaaf si gaafate fakkaata. Cufnee si gaafannu laata ammas? Laa dhugaa rabbi cuftee yoo nana gaafate waa ta'e ishmee hawwineetii dhagalee yoo ta'e mi'aa deebistu ishee. Hawwineet mee waan hin jedhe. Naan galle lakkee anaafis. Waan hin jedhe siin galle. Naan galle. Irra deebisee gaafadhu akkasii galuuf. Ishee. Maaliifin miti qabu? Bakki tokko asitti barsiisaa jira amma namoota 700 okee. Maal hin jedhaa? Hawwineet bara sabaatti beeloftee boqqolloo dheedhii nyaatte jedheen isaan kanatti hime. Kana macaafa Taaddasee keessaan argine jedheen jaratti hime. Barattoota kooti maal hin jedhe? Hawwineet kun bara sabaatti boqqolloo beeloftee nyaatte dheedhii isaa jedhe. Si galeeraa kun? Hawwineet si galee kun dura? Meera naa deebii natti nageechisi. Akkan jedhe ammoo nagaama? Hin nagaama. Hawwineet bara sabaatti beeloftee boqqolloo dheedhii nyaattee jedheen barattoota koo barsiise. Kana macaafa Taaddaseen barreesse keessatti hin dubbisne macaafa seenaa keessatti hin jedheen. Amma si galee? Maalan jedhe? Jira macaaficha keessa yaadnee moosumatu jedhe. Kaasana qaama sana barbaaduuf deemaa jirra. Amma sana sitti madheetaniini. Amma waan ani meesa duraa kana natti hime. Hawwineet maal taatan jedhe? Bara sabaatti keessatti beeloftee maal nyaatte? Boqqolloo dheedhii. Nyaatte. Kana immoo macaafa Taaddasee keessatti hin dubbisne iyyuu hin jedhe. Jennaan ijoolleen barattoonni kun maal jetti? Barattoonni sammuu ishii ibidda taate as jala jirti amma 800 keessaati. Farhaaniin kan inni jedhe macaafa Taaddasee keessa dhaqnee macaafa Taaddasee seenaa sana keessa yeroo dubbisanii maal jedhaa? Garli kiwiniin yookaan immoo Hawwineet bara sabaatti osoo hin taane bara milineemii beeloftee boqqolloo dheedhii nyaattee jedha. Hawwineet bara milineemii beeloftee boqqolloo dheedhii nyaattee jedha. Kan silaa bara kam nyaatte jedhaa? Bara sabaatti. Inni ammaa bara milineemii miti milineemii jechuun 2000 kan jedhamu sana jechuudha. Miti? Kanaafuu yaadni kun jalqabaa fi inni macaafa sana keessa jiru gargar moo gargar miti? Gargar. Kanaafuu Farhaan kijibe moo kijibne reema? Kijibeera. Tole Farhaan kijibeeraa jedhama. Akkuma kanatu macaafa keessa jira. Fakkeenyaaf Maarqos 2:23 keessatti Yesuus Kiristoos Daawit namoota isaa waliin yeroo beelee bara luba Abiyaatar jedhamu sana biddeena nyaatee jedha. Bara luba eenyu jedhamu? Abiyaatarii jedha. Si galeeraa kun? Bara luba eenyu? Abiyaatar biddeen nyaatee jedhe Yesuus Kiristoos macaafa keessatti hin dubbisneeree jedhe. Yesuus Kiristoos macaafa kam keessatti argateetu kullaata jennee yeroo dhaqne ilaallu Saamu'eelii tokkoffaa keessa jira. Saamu'eelii tokkoffaa keessa immoo bara luba Abiyaatar osoo hin taane bara luba Ahimeelik jedha. Kanaafuu amma macaafa keessa kan jiru bara luba Ahimeelik. Yesuus Kiristoos kan nuun jedhe bara luba Abiyaatari. Amma Yesuustu kijibe moo? Maarqosiitu kijibaan barreesse moo? Moo Saamu'eel sana keessatti kan barreeffametu kijibadha jedhee gaafadha. Ammas ni galeeraati gaafiin koo. Gaafis gaachuun miti asii galeera miti gaafis akkasii galee qofa baruu fi isheen gaafadha deebi'ee. Kan deebisa itti akkasii min jenne. Shuman gaafadha deebise sii galeera garuu gaafiin koo.
Naagalee. Ayyee galee fi jira. Garli kun siinoo si galee raamminaa akka tokkoon isheettim. Tokkoon hanqalleena. Bakka dhiisatti gana barumsa utuu mana kee mataa kee irratti manni barumsaa bane muuzii hin galu. Amma alaagaan siin galuu miti. Akkati natti himtutti osoo hin taane kan naa galu. Hafuuraan akkamitti siin galu? Baaraan macaafan dubbise malee an akkasuma. Waa'ee hafuuraan beektu dhiisi. Waa'ee hafuuraan beektu dhiisi. Ishi siif haa galu akkamitti sii galuu deema macaafni qulqulluu? Akkati akkas naan jettutti osoo hin taane macaafni qulqulluu akkanatti miti kan galuu dide ammaati namadha jenna moo maal jenna kana amma gara iyyaawlee kan siin galisaa tokko mun nama hundaa galee. Naan ganda kanaan isaa tokko iyyuu sa'aatii 10 inni dubbii macaafa qulqulluuti. Bakka wanti erga silaati kaasee waa'een cubbuu dhaalaa sii galuu dideefati waamatu siin galuu jechuudha amma ifa naa galeera kalaas galatoon bireetti kiyya ergasi waan siin galee maleetu warra galee fi kaata galuu as keessaa. Ishas gabaabaatti macaafa qulqulluutiin soba keessa jira hin jedhina. Akkas taanaan akkas erga akkas ta'e quraanni soba dhaga. Raganaa. Quraanni iyyuu booddee macaafa qulqulluu dhufee hooti inni iyyuu sobaga. Isti raganaa kenni kan ragaasii kennetan amma Luqaasii yookiin immoo macaafa qulqulluu erga macaafa qulqulluu soba ta'e anis kan irratti hundaa'e egaa hin asan hin beeku namni. Ragaadhaanis itti hime ragaadhaan sitti agarsiise ati mee ragaadhaan natti hime. Maaliif asan macaafa qulqulluu hin beeku macaafa qulqulluu malee ani quraanan beeku. Bakka dhugaan macaafa qulqulluu malee. Tokko bireetti kiyyaaf shirba akka taa'e dhaggeeffadhu. Hedduu tokko galatoome. Siifan si galee ture siif galuu gaaffin akkaataatti gaafadhe deebinaa deebisin jedhu garuu si galee ture. Mee ishee qofa ta'uun. Ayyee gaaffin naa galee jira. Ayyee galatoomish. Ishee erga si galee ani iyyuu baruun barbaada naa deebisa. Gaaffiin kun gaaffii akkamii akka ta'e. Abbaa sobee wallaalte yookiin Yesuustu sobe jechuufis hin uffaate waaqa kootee chaarte. Maaliifin sobaree sobu wangeelli sobu gooftaa Yesuus Kiristoos nama sobaa miti. Maa wal dhaberee eeggan sobneeti Yesuus Kiristoos soba eeggan taaneeti. Yookaan Yesuus Kiristoos hin soban jedhu akka kootti garuu akka macaafaatti sobaa jira jechaa jira. Kanaafuu Yesuustu sobe moo Maarqos isa barreessee sobe moo akkamii dhareeyyee dhingaaffisi gaafataa jiraan. Wangeelli soba miti inni barreessis illee soba miti. Macaafni qulqulluu kan barreeffamu si jammar hafuura qulqulluu keessa taa'ametu malee sim jedhamee akkuma giddaamateenye akkatti wallaallu miti. Macaafa qulqulluutiin soba hin jedhina. Beeku xiqqoo waan argisiin galcha qo'e. Meessi namni xiqqoo ishee irra beektan jirtu mee tokko barreessaa isin galcha. Xinnoo taa'ima obsi teessee barachuu rakkoon qaba akkasuma gaafa jalqaba dhufan akkas nama godha. Suuta ilaalaa deemtu bataa deemtu macaafa qulqulluu ishii malee tokko namaan galu. Xiqqoo ati illee dubbisne itti bakka. Maalatti kan barsiistee miti gaa macaafni qulqulluu isin akkati dhaggeeffadhusti nima. Macaafni qulqulluu asan akkati barsiistu kanatti namaaf hin galu. Abshir rakkoon hin jiru isti warra beeku moolsi gashinee nuuf haa deebisani. Namni tokko barreesse Debrahaa. Isin akkuma macaafan beektan taanaan garuu isin hin baasa warri ergataa jirtan kun nama beeku qofa barbaade isheen. Nama beeku qofa tokko ergeera qo'ime nan beeka jennaan. Dabraa si ergeera seeni. Ishee lama kootutti nu asirra daata mee anatu soba taanaan mee ol seenaa. Warri ishee gargaaruu dandeessan koottaa ishee. Walitti keessan gargaaruu warri barbaadan. Suusiin illee kiristaanota tokko barreessaa jirti tole. Musliimoonni dhiifama godhaa kiristaanota tokko fagasha suusii meerre. Ishee suusii galcheera. Saaqataa moo naamni jette koottu meesti tokko barreessiin erga. Hin baasu teessaa dhaggeeffattu maaliif hin baasanii jiru. Suusii የኔ ቡና የኔ ሻይ ሱሲ ሱሲ ከነማ ቀቡ ቡና ሻይ ደደተኒ እነጋ ሱሲ ይነጋ ሙስታዝ አየ በገደጋም እስቲ አን ሙስሊም لا حول እና ኡስታዝ ጋፊ እሺ ዳፊን ገለነት ፈካቴና ጋፊ ወኖ ጂጂ ራፊ እቹላ ጋፊ አማቲ ጋፈቴ nan jijjiiraa fechuudha akka ishee galuuf. Ayyee jijjiire mee jijjiiraa koosh. Maal gaaffiin irratti maal jechuudha maal? Gaaffiin irratti nama gaafatamu. Kanaafi siif jijjiiraa yoo tasa sitti ulfaate kanaan jechuudha. Kanuma akkanaati. Ishiin kan moromaatti jirtu wannoon macaafni qulqulluun soba tokkollee of keessaan qabu jetteeti miti.
አኒሞ እሺ ዘፍጥረት 6 እንትን ዘፍጥረት 5:6 ላይ ኡስታዝ ይወደንዴሴ አማሪፋን ዱቢሳ ኦሮሚፋን ሂኪፊ ሴትም ጀራ ዘፍጥረት 5:6 ላይ ሴትም 250 ዓመት ኖረ ይጀ ዮካኒሞ ሴትም ኢበለማፊ ሻንተማ ወጋይ በለማፊ ሻንተማ ጅራቲ ኦኬ ኩኒ ካኒ አማሪፋ በራኩማ ለማፊ ምንድነው በ1954 የተጻፈው ነው ማለት ነው። ሴትም 200 እንትን ሁለ ይቅርታ ሴትም 205 ዓመት ኖረ ይጀ ይሄ አዲስ ትርጉም ደግሞ አዲስኝ አማርኛ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ደግሞ ምን ይላል? ሴትም እድሜው 150 ዓመት ሲሆን ሄኖስን ወለደ ይላል። 150 ነው የኖረው ሴት ወይስ 205 ነው የኖረው ወይስ 105 ነው? ይወደ እንደ ሲስታስ ከነ ሄኪፊያቹ ሰልፓ አደነት ፈካት ከሸንስ ጋር ሲዱብሱ አከጀዱ ሴሮ ማበቆና ሸለቆሶ ጃቴ ሼት ደለቴ ወጋ ዲባፊ ሸኒቲ ሄኖሺን ሂንዳልቼ ጀደ ወጋ ዲባፍ ሜጋት ጀደ ሄኖሺን አልቼ ሼት ቹን መቃነ ማቲ አቴ ወጋ ዲባፍ ሸን ተመቲ ሄኖሺን ሄኖሽ ቹንስ ኢልማሳቲ ወጋ ዲባፍ ሸን ተመቲ ኢልማሳት አልቼ ጀደ ቶል ወጋ ዲባፊ ሸኒቲ ጀደ ነብረቲ ኢበለማ ፎሬተን ዲባፍ ሸን ጀደ ነብራቲ ይሄ የ1954 ትርጉም ነው። ካኒ ካን ኩለት ጋር ሸንተም ፎር በረፈም ከናበዱ ቢሳበ ጅሩ እንደውም ከብራው ጋር በዘዴቲቭ ተርበ ጀዳ እኔ አማ በራ ኩለት ጋር ሸንተም ያፎር በረፈም ወጋ ኢበል ፊሻን ጅራቴ ጀለባይብ እኔ በራሃራ አማን ከነሞ ከን በረፈም ዮካን አዲሱ መደበኛ ትርጉም ይሰኒ ሞይ ኢበለማ ወኖ ኢበተኮ ሸንጅራቴ ጀለ አማ ጋፊንክ የማሊዳ እኔ ኩኒ ሴቲም ኩኒ ዮካን ሴትም ከንጀዱ ኩኒ ነምቺ ኩኒ በረሜ ቀጅራት ኢበለማፊ ሻኒሞ ኢባፍሻኒ ኤርጋ ቁርአን ወኖኒ መጽሐፍኒ ቆርቆርሎኒ ዱጎንጎራ ሂንቀባኔ ከና አዳፍኑ ባስቶይ ቁልቁሉ ዳሩ ጋራፍ ከጂባን ቀቡቴ ከና ደናባ ሲስንጀት ሽኖ አማሪፋ ሶፍት ያለው አማሪፋን በኮ ኦሮሞዳ ኤሳሜ ዳሬጋ ፊስንጀታሙ ሮፋስ ትማጀት እና ሸምቲ አላሽ እኮ እሺ ሙሽኪላ ወደሽ ማራኮ ገብ ኢሳ በቃ ዲሲ ሱስ የሙጃኒ መታው ጅኑ ሲንገለ ረኩን ከኦሮሚ ፋንሲ ዱቢሱኒ እንደንዳ ባፈደ ይቹዳ ዮሴፍ ጋሉባ አርቲ በር በቃ ዲሲ በጋራች ዮ ማልራ በርባደ መደሽ ለሽ خلاص በርሰነት ደሽ ማርሳ ጋፋ ተመስገን በለቲ ቆይ ጋፊ ሲጋፈ ደባየ ሲሬት ናደገፈዱ ነጨጋሲ namtichi seetim jedhamu tokko wangeela macaafa qulqulluu bara 1954 barreeffame sanii irratti namtichi seetim jedhamu sani 200 fi waggaa 5 jiraate jedha baay'ee meeqan jedhe 205 ኦኬ የአማርኛ ትርጉም ዮካኒሞ አማ kitab amma haarofame barreeffame macaafni amma haarofame barreeffame kunimo maal jedha 105 waggaa 105 jiraate jedha amma ni jecha kasi jiru maalidha seetim kuni bara meeqa jiraate waggaa meeqa jiraate 205 imo 105 gaafin kiyya kana jechuudha achumara dubbis dargaachuu dandeessa kamaalan nagaafat tariyaati kun gaafetti nagaafataarta gaafii si gaafa dawu kuni bari lamaanu macaafa keeti okay macaafa keeti lamaanu macaafa kooti ilbilleeyya uchilleeyya way macaafa kooti acha soto dubbis dargaachuu dandeessu maal gaafii nama gaafat tariyaati ati warra leeyyoo taate tiriitaate kiristaanaa ileenyaa akka bitaate naa jaabana warra leeyyoo amma warra kiristaanaa leeyyaa mitigaa sobdanee macaafni qulqulluu soba qabaa hin jedhina akka asan macaafni qulqulluu durii kaasee ilmi nama kan itti waaqessuudha quraanni dheengadda barasaa wajjin beektu isa kamiin akka jettu nu waa'ee muka bataarraa ma waa'ee macaafa qulqulluu dubbataarraa ne kanaafiyyu gaarii obbarika ammaati jechuudha aara maal dabarsiisaa jirtiin amee jedhamu waan soba keessaa maqqartanii baasaa hartu miti irratti maartu miti kan fudhadhu Rakkee akka mana qarree baasaa ani immoo soba miti jechaan jira bar ammaati jechuudha hidhaariini tokko fa'i namni yoo wal gaafatu maaliif hinaaraa hinaaru malee macaafni qulqulluu soba kan hin qabnetti hinaaru maaliif hinaaraan yoo si galu baate ammallee irra deebisee sitti hima jechuudha እንግዲህ የካሬፍ ዋኒ መቃን yoo si galu baate jedheetanii kun immoo waggaa si gaafachaa jira gaafii salphaadha lamaanu kasi dubbisaa jiru macaafa ati hirreegdee bira ga'uu kan dandeessu arreegdee bira ga'uu dandeessu isa kamnicha deebitanii gaafatte Susiye
dhiisi nama biraa waliin dubbadha teessaa dhaggeeffattu. Nama gabaabaa saayibaan godhaati jecha boosee keenya yaadadhuun dagatiin yaalma koo namantaa.